Gamtaan Awurooppaa dhimmi Itoophiyaa isa yaaddeessuus sababa waliigalteen dhibeef tarkaanfii irratti fudhachuu dhabuu beeksise. We have to talk about Ethiopia because the conflict in the country has further worsened. Waraanni Itoophiyaa keessaa wanta cimeef babal'atee fi Manni maree mirgoota namoomaa UN waa'ee Itoophiyaa irratti addatti mari'achuuf marii waamuu isaa hidhaa gaazexeessitootaa fi barreessitoota dhiyoo mul'atee fi achi buuteen isaanii dhabame. Beetiin malkamu jedhee negaaruun kan hawaasii birrii kuma kudhanii foonee gaafanidhaan hiikamuu hin danda'uun jedhaniiru. Gabaasa bal'aa qabnaa yookiin biyyoota Afrikaa balbalatti cufattee turte banachuu ishii beeksisu kaanis jiru ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii haala qabiinsa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessa jiru irratti addatti mari'achuuf beellama qabate walga'iin gaafa jimaataa taasifama kan jedhame yoo ta'u mariin akka taasifamu gamtaan Awurooppaa akkasumas biyyoonni kaan waamicha taasisuun isaanii dhaga'ameera. Itoophiyaan garuu marii taasifamuuf beellama qabameen gadduu ibsite. Walga'iin waamamee akeeka siyaasaa qaba kan jette Itoophiyaan miseensonni mana marichaas akka irraa hafaniif waamicha taasifte. Qorannoon waloo dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi Komishinii Itoophiyaan taasifame qaamoleen hunduu badii raawwatu agarsiiseera. Hirphaa gammachuu dabalee nutti hima. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa baasetti gareen qorattoota waloo bu'aa hojii qorannoo cimaa ji'ootaaf gaggeessan ji'a darbe ifa taasisuu hordofee mootummaan yaada furmaataa dhiyaatan dhimmee hojiirra oolchuudhaaf fedhii qabaachuu hime. Haa ta'u malee mana maree mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessaa warri carraaqqii mootummaan Itoophiyaa taasisaa jiru kanaaf bakka hin qabne kaayyoo fedhii siyaasaa duubaa qabu fakkaatu milkeessuudhaaf korri addaa akka taa'amu barbaadu jedhee ibse. Mootummaan Itoophiyaa jaarmiyaan namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kun ammaan duras loogaa akka ture akeekuun ammas yakki humnoota TPLF naannolee to'atanii turan keessatti raawwatan saaxilamaa yeroo jirutti yaa'iin waamame sirrii akka hin taane ibse. Hooggantuun Komishinii mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Michel Bachelet gama isaaniitiin garuu qaamoleen waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti qooda qabaniin ammas sarbaminsi mirga namoomaa hamaan raawwatamaa jira jedhan. Bachelet manni maree mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif haala kaaba Itoophiyaa ilaalchisee ibsa kennaniin waraanichi utuu hin dhaabbatiin itti fufeera gara guutuu gaanfa Afrikaatti ce'u mala yaaddoo jedhu jiraachuu dubbatan. Bachelet humnoonni mootummaa fi michoota isaas sarbaminsa mirga namoomaa keessatti qooda qabaachaa jiraachuu isaaniif ragaan jiraachuu dubbataniin gabaasaaleen dhalattoonni Tigraay humnoota seera raawwachiisaniin sabummaa isaanii irratti xiyyeeffachuun Finfinnee keessatti qabamaa jiraachuu agarsiisu akka jirus himaniiru. Haasaan jibbinsaa fi adda fo'anii miidhuun dhalattoota Tigraay irrattis raawwatamuu fi dabalataanis aleellaan gaazexeessitootaa fi miidiyaalee uguruun mudachuus waajirichi ibsa wixata baaseen beekseera. Bachelet itti dabaluun humnoota TPLF'n naannolee Affaarii fi Amaaraa keessatti dhiyeenya kana namoota 200 ol ajjeefamuu fi daa'imman dabalatee namoonni 88 madaa'uu himaniin. Kana malees naannolee Amaaraa keessatti namoonni 200,000 Affaar keessatti ammoo namoonni 76,500 ol sababii weerara TPLF'n buqqa'uu himaniin. Manni maree dhimma alaa gamtaa Awurooppaa haalli Itoophiyaa keessaa dhimma waggaa tokko darbee keessa isa yaaddeessaa turus murteerra ga'uu dadhabuu hime. Manni maree dhimma alaa gamtaa Awurooppaa guyyaa kaleessaa marii isaa xumuraa bara faranjoota 2021 taasiseera. Gamtaa Awurooppaatti bakka bu'aa olaanaa dhimma alaa fi imaammata nageenyaa akkasumas pirezidaantii itti aanaa Komishinii gamtaa Awurooppaa kan ta'an Joosef Boreel maricha dura ta'uun gaggeessaa turani. Ibsa isaaniin sarbama mirga namoomaa miidhaa salqunnamtii ajjeechaa akkasumas hidhaa sabarratti hundaa'ee jedhan gamtichi dhaabsisuufis ta'e tarkaanfii jabaa fudhachuu dadhabuu himan. Kanaafis sababni mana maree alaa gamtaa Awurooppaa keessa waliigalteen hin turre jechuun dubbataniiru. We have to talk about Ethiopia because the conflict in the country has further worsened. Waraanni Itoophiyaa keessaa wanta cimeef babal'atee fi rakkoolee namoomaa waan hammeesseef dhimma Itoophiyaas mari'achuu qabna turre. Lolli Itoophiyaa keessaa nageenya biyyattii qofa osoo hin taane kan naannichaas balaarra buusa. Badii amma jiruuf falli furmaata siyaasaa qofaadha. Carraaqqiin gamtaa Awurooppaa qaamolee idil addunyaa kaan kanneen akka gamtaa Afrikaa, Keenyaa fi Yuunaayitid Isteet dhukaasni akka dhaabbatu taasisuu fi qaamoleen waraanarra jiran gara marii akka dhufan gochuu ta'uu qaba. Deeggarsa namoomaa jiraattota kaaba Itoophiyaaf barbaachisu keessaa kan uummata bira gahaa jiru dhibbeentaa 10 qofaadha. Dhibbeentaa 10 qofa. Yeroo ammaa uummanni miliyoona 9 caalu kaaba Itoophiyaatti beela'aa jira. Lolli hamaan ni jira.
lolicha caalaa garuu qaamolee lamaan lola keessa jiraniin sarbamni mirga namoomaa hamaa raawwateera. Ibsa xumura waggaa kanaa yeroo kennaa jirrutti dhimmi Itoophiyaa dhimmoota waggaa kana haalaan irratti wal falmine ta'uu ibsuun barbaada. Yaaddoo guddaa kan natti ta'an keessaa isa tokkodha. Sababni isaas sarbama mirga namoomaa bal'aa gudeeddii bal'inaan raawwate, miidhaa saalqunnamtii akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu, ajjeechaa akkasumas hidhaa saba irratti hundaa'e irratti waan gochuu qabnu hin dalagne, dhaabsisuu hin dandeenye, akkasumas sababa mana maree keessa qaamoleen hundi waliigaltee irra hin geenyeef tarkaanfii jabaa fudhachuu hin dandeenye. We haven't been able to stop it, and we haven't been able neither to take coercive measures due to the lack of unanimity in the Council. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu amma oduuwwan gaggabaaboon sinitti himaa. Yuunaayitid Kingdom biyyoota Afrikaa 11 sababa weerara koronaa vaayirasii gosa Omikrooniin akka ittiin balaliine dhorkaa keessa turte kaafte. Murtiin kun tatamsa'ina vaayirasichaa to'achuuf biyyattiin fudhachuu ibsitedha. Ta'us muraasni murtee kana sanyummaan himataniiru. Kaaba Haayitiitti taankariin boba'aa dho'ee yoo xiqqaate lubbuu namoota 50 galaafachuu qondaaltonni biyyattii himan. Namoonni balaa sanaan miidhaman kanneen boba'aa gad dhamme waraabbataa turanidha. Oduu biraattan ja'a guyyaa kaleessaa barattoonni duraanii barsiisaa herreegaa barsiisuu konkolaataa birrii 700 fi 40 baastuu bitanii kennuu fi isinitti himnee turre. Barsiisaan kun Abeel Bulchaa jedhamu akka kaleessa nutti himanitti waggoota 38f barsiisummaarra turaniiru. Dhaluun isaanii magaalaa Naqamtee yoo ta'u bara 1990 keessa manneen barnootaa sadarkaa lammataa Naqamtee keessa barnoota herreegaa barsiisaniiru. Barattoonni isaanii mana barumsaa fi mana isaanitti dhaqanii baratan kunneenis oolmaanuuf oolee jedhaniin osoo isaan hin eegin konkolaataa bitanii kennaniiruu fi barattoota kanneen kan qindeessee fi yeroo ammaa ogummaa injiinaringiitiin daandii qilleensa Itoophiyaa keessa kan hojjetu Bizuwaan Tashomaatiin Biraanuu Gammachuun dubbiseera. Telegram irratti namoota beekanii achirratti affeerree karaa adda addaa daayirekshinii adda addaa ijoollee bakkee jiranis ijoollee biyya keessa jiranis giruuppii telegiraama sana irratti affeerreeti fandii reezii goonee jechuudha. Nama naannoo 110 ta'utu wanna kana irratti hirmaatee jechuudha. Waan adda godhugaa waa'een barsiisaa kana namni baay'ee beeka. Kan isa barsiisee kontribuutii godheeyyuu kan etoonni hin barsiisini gumaachinni dhalootaaf godhe jecha impressii godheeni. Kan gumaachetiyyuu irra baay'ata. Waa'ee barsiisaa kanaa maal isaa jaallatan isaan yookaan maal isaa jaallattan isin? Tokkoffaa namichi kun hiyyeessa sooressa hin jedhu nama akka walqixxee godheeti kan inni ilaalu. So mana isaatti gaafa barsiisu qarshii 10 haga 15tti kaffalchiisa ture. Barumsa inni barsiisu waliin iyyuu waliin gitu normaali. So yeroo sanatti ijoolleen hiyyeessaa ijoolleen baadiyyaadhaa dhufanii qarshii hin qabdanii deebi'aa jedhee namni isaan deebisu tokkoyyuu hin jiru ture. Galaniiti baratu turanii tolumaa jechuudha. Ijoolleen baadiyyaadhaa even waanuma qabanii waanuma akka baaduufaa kana fidanii shubbeedhaan fidanii fi dhufanii kanuma qabnedhanii innis toleema fudhata ture malee normaali baay'ee nama gaariidha nama tola oolaa ture. Isarra kan darbe garuu namicha kana baay'ee adda kan godhu baay'ee tooftaa ittiin maatimaatiksii soolvii gochuu dandeenyu adda kan ta'e even yuunivarsiitii illee kan baay'ee nu gargaare gaafa barsiisu kara gabaabaa barsiisa. Applied maatimaatiksii jireenya wajjin si'eessee maatimaatiksii nuti lakkoofsuma duwwaa seena ture durii. Garuu reel jireenyuma nuti jiraannu wajjin wal fakkeessee akka nuti reyaalitii jireenyaa kana iyyuu hubannu godhee jira. Yeroo sanatti immoo barattoonni baay'ee successfulii ta'anii barattoonni barsiisee akkuma biyyaatti iyyuu magaalaan keenya Naqamteenii baay'ee successfulii turte sababa barsiisaa Abeelii fi of course sababa barsiisonni gara biraa sabjektii gara biraa irratti immoo jiru. Mana barumsaa kama barsiisu? Mana barumsaa kompireensivii Naqamtee barsiisanii jiru, Dargee barsiisaniiru, Fulbaana 2 barsiisaniiru, mana barumsaa 3 barsiisaniiru. Dhuunfaatiinis immoo manatti barsiisaa turaniiru waggoota dheeraadhaaf tuutoriyaalii jechuudha. Haayiskuulii barsiisaa turani.
Torbanoota lamaan darban keessa yoo xiqqaate gaazexeessitoonnii fi barreessitoonni afur Itoophiyaa keessa hidhamaniiru. Kanneen hidhaman keessaa tokko barreessaa fi gaazexeessaa Hinseenii Mokuriyaadha. Maatiin isaa BBC'n dubbisee akka himanitti Hinseenin torban Sanbata darbee hidhame. Eegasii mana murtii dhiyaachuun bilisa jedhamus ammallee hin hiikamne jedhu miseensi maatii dubbisne. ፍርድ ቤቴን ገጥቼራ ወይም ወጀኔ ለወሰደ ነገሩን ከሚጋር ወረቀት ፍርድ ቤቴ ሰከፈለ እንደማ ከዋሲ ብሪ ኮኩዳኒ ፎኔግራፈን ይዘን ነው የከሙን እንደሆነ እንጂ Yoomi gaa kun አፈጅማታ poolisiin maaliin akka shakka hidhe waan dubbate qabaa? Poolisiin waan gaafannuu hin goone garuu ni kamtu jedhani duucha amatti kamuu hin dandeessu isinis ofuma njoorinaayii ni kamuu jedha. Naannoo gaafa maqaa isaa arganii jalqabuma iyyuu qaanaftanii yeroo inni kamattanii yaaddanii jedha. Warra game gaa poolisii warra eessa jirudha warri kun? Arfaffa naannaa markaatoo irra jiran. Yoom hidhaman isaan garuu yoom qabaman? Torban Sanbata darbe. Mana murtiitti dhiyaatanii turan jechuudha. Mana murtiitti dhiyaatanii murtii mana sakatta'anii turanii wanti shakkamuu namni sakatta'amee fi wanta argame hin jiru. Mana murtii kamtu akkas murteessee ture? Naannaa Masaalamiyaa jiru. Amma poolisiin waan itti sababan itti shakkee hidheef hin dubbanne isin akka maatiitti maal shakkitu? Maal shakkee waan shakkinu waan gara biraan qabnu maal shakkee ni kamuu jedhanii bakka hiikameera nuun jedhanii naannoo dhuguma seenee fuuchuu ni gaafadhannu ammaa jalqabdee immoo hidhamteettaa jedhanii gaafachuu hin dandeenyu har'a immoo baay'ee dhukkubeeyyuu qoricha geessinaaniif qoricha akkasii jedhamu. Saayinsii qabaa dhiibbaa dhiigaa qabaa haala baay'ee dhukkubee jira galgala kana immoo danda'ee gadi ba'ee nyaata fudhata. Hinseenin alatti torban darbee keessa immoo Yaaspeer Tasfaayee, Taammiraat Nagaraa akkasumas Ma'aazaa Shinnaa fi kanneen jedhamanii fi miidiyaa yuutuubii gubbaa sagantaa dabarsuuf dalagan poolisiin to'atamuu maatiin BBC'tti himaniiru. Maatiin Yaaspeerii fi Ma'aazaa buufata poolisii dhaqanii isaan dubbisu BBC'tti himaniiru. Haa ta'u malee baatii lama dura kan to'atame gaazexeessaan raadiyoo Ahaduu jedhamuuf hojjetu Kibroom Warquu fi Taammiraat Nagaraa garuu achii buutee isaanii dhabuu himu. Hirphaa Gammachuun itti hima. Ji'a tokko dura hidhamee kan ture gulaalaa fi qopheessaan kutaa oduu Ahaduu Kibroom Warquu 9 bara 2014 wabiin mana hidhaatee akka hiikamu murtaa'ullee amma yoonaatti eessa akka jiru akka hin beekamne abbaan isaa obbo Warquu Abrahaa ibsaniiru. ምንም ነገር ሳታቀርቡ ሰው አስበው አናስቀምጥም በዋስ ይውጣ 15,000 ተከፍሎት ተብሎ አዘዘ። Haalatti nu eegaa jedhanii obboleettii fi abukaatoo isaa waliin ni baha jennee eegaa turre. Isaan minibaasii hidhamaa tokko waliin fuudhanii dhoksan. Abbaa Saamu'eel iddoo jedhamu geessan. Achi jira. Namni kamuu iddoo sana hin seenu. Uffata hin qabu. Onneen isaa baqaqfamee yaalamee ture. Qaamni haqaa hojiiwwan badii akkasii yeroo hojjetu nama gaddisiisa. Kaleessa immoo nuti gadhiifneerra jedhanii gabaasan. እና ውጭ ጠብቁ አሉን። YouTube irratti Roha Miidiyaa jedhamu dhiyootti kan eegalte gaazexeessituu Ma'aazaa Muhammad sanbata darbee hidhamuu ishee obboleettiin ishee Aganye Warq BBC'tti himteetti. Obboleessi Ma'aazaa Yoosef Muhammad dilbata ganama maatiin ishee buufata poolisii sadaffaa deemanii gaafachuu dubbate. Ma'aazaan amma yoonaatti mana murtiitti akka hin dhiyaannee fi abukaattoo akka hin qabne Yusuf himeera. Tararaa Neetwoork Miidiyaa jedhamu kan hundeessee fi gulaalaa kan ta'e Taammiraat Nagaraa amma eessa akka jiru akka hin beekamne haati warraan isaa Salaam Balaa himteetti. Torban darbe kan hidhame hundeessaan miidiyaa Ubuntu Yaaspeer Tasfaayee buufata poolisii sadaffaa akka jiruu fi sanbataa fi kibxata maatiin isaa ilaaluu danda'aniiru. Amma yoonaatti mana murtiitti akka hin dhiyaannee fi dhimma labsii yeroo muddamaatiin wal qabatuun waan hidhameef abukaattoon dhaabbachuu fi akka hin dandeenye itti himamuu haati isaa addee Tashaalech himaniiru. Jaarmiyaan mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n bara 2021tti Itiyoophiyaan gaazexeessitoota sagaliidhuun biyyoota Afrikaa gammoojjii Saharaan gadii keessaa biyya gaazexeessitoota hidhuudhaan beekamtu sadarkaa lammaffaarra kaa'ee jira. Dhimma hidhaa gaazexeessota kana irratti poolisii magaalaa Finfinnee irraa deebii isaanii argachuuf irra deddeebii yaallus argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa kanuma odeeffannoo dabalataaf gara weebsaayitii keenya goruu dandeessu. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan qopheesse Hirphaa Gammachuudha. Oskaar Boongaan gama teeknikaan nu gargaaree boru walitti deebinaa halkan gaarii.